hattuu Facebook keessan osoo isin hin beekin isin waliin fayyadamaa jiru waan isin messengeraan haasotanii fi Facebook nama barreessitan hincitii keessan guyyaa guyyaan isin jala hatu kan Facebook keessan isin waliin fayyadamu akkamitti beekuu dandeessan akkamitti ofirraa baasuu akka itti dandeessan isteeppii xiqqoodhaan aappii tokko osoo hin fayyadamin isin argisiisa hordoftoota kiyya. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraatan like share subscribe gochuu hin dagatina amma kallattii maaniin karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira akkuma reefu mata duree irraa isiniif tokkoof yaale namoota Facebook keenyan waliin seenee fayyadamaa jiru karaa salphaa ta'een akkamitti beeknee ofirraa baasuu akka itti dandeenyuun isin barsiisa hanga dhumatti na hordofaa Facebook keenya kana keessa ni seenna yeroo tokkoof irratti kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa Facebook ni keessan maal gootanii tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa gubbaa kanallee seenuu ni dandeessan gubbaa kanaan kan isin hin baafne Facebook keessan akkanatti ol harkisaatti jala kanatti gadi bu'aatii setting and privacy ka jedhu kanarra yeroo tokkoof cuqaasa. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa setting ka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Hordoftoota kiyyaa irra baay'een keessan settingii kana akka beektan nan beeka garuu namoonni hin beeknellee baay'eetu jira settingiin akkuma beekamu Facebookni settingii baay'ee jijjiiree jira bakka duraan itti ilaallannu sanirraa jijjiiramee waan jiruuf hordoftoota kiyyaa hanga dhumatti na hordofaa kan beektanillee share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha tole eega akkanatti isin fide hordoftoota kiyyaa password and security ka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa hordoftoota kiyyaa maal gootanii jala kanatti gadi buutu hordoftoota kiyyaa asirrallee waa baay'eetu jira jechuudha video itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha fakkeenya Facebook keenya security akkamitti itti godhanna ka jedhu hordoftoota kiyya video itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha hordoftoota kiyya tole eega akkanatti as dhufne hordoftoota kiyya maal gootanii jala kanatti gadi buutanii see all ka jettu tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa hordoftoota kiyya Facebook keessan jinniin keessa jiraatus namni lama sadii keessa jiraatus kompiitaraan ta'e akkasumas iPhone'iin ta'e waan barbaaden biyya kamiirraa namni seenee fuula kanarratti qabatee isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya kun amma akkuma argitan kiyya nama meeqaatu akka keessa jiru walumaan argaa jira hordoftoota kiyya kanaafuu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan ilaaltanii namoota keessa jiru hoo akkamitti ofirraa keessa baafna ka jedhullee bal'inaan waliin ilaalla hordoftoota kiyya guyyaa namoonni kun Facebook kana cabsanii seenanillee jechuudha jala kanatti isiniif kaa namni kun amma online irra jira moo online hin jirullee asumarratti isiniif himaa zaa meeqatti online irra baillee hundaa asirratti isiniif himaa jechuudha hordoftoota kiyya tole eega kana hundaa akka kanaan hubanne namaatu Facebook keenya keessa jira Facebook keenya namaatu waliin fayyadamaa jira eega adda baafannee hubanne nama sana akkamitti keessaa akka itti baasuu dandeenyu isin argisiisa hordoftoota keenya fakkeenyaaf amma namni kun fakkeenyaaf akkuma argitan amma eessarraa keessa jira Germany irraa keessa jira jechuudha amma akkuma argitan Facebook kiyya kana Germany irraa namni keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya mee amma isa kanaani keessaa baaseetiin isin argisiisa hordoftoota kiyya isumarratti yeroo tokkoof gadi cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa hordoftoota kiyya asirratti kun akkuma argitan hordoftoota kiyya log out jedhee jira jechuudha amma nama kana keessaa baasuuf maal gootanii log out ka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootan hordoftoota kiyya. Kunu amma kallattimaan keessaa bahee jira jechuudha hordoftoota kiyya namoota kana hundamee keessaa yaaseettiin isin argisiisa hordoftoota kiyya mee nama irratti hin cuqaasisallee asirratti gadi buutanii kanallee jechuudha log out gootanii jechuudha guutummaan guututti kunoo keessaa bahee jira reefuun tana nama meeqatu keessa jira nama afurtu keessa jira amma kanallee keessaa baaseen isin argisiisa kanallee asirratti eega irratti tuttan jala kanatti gadi buutanii log out gootanii jechuudha hordoftoota kiyya amma keessaa bahee jira jechuudha Facebookni kiyya kun amma duwwatee jira ana malee namni tokko keessa hin jiru jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan Facebook keessan hordoftoota kiyya guyyaa guyyaan eenyutu akka Facebook keessan cabsee seene ilaaltanii jechuudha haala kanaan sirreeffatuu hin dagatinaan isin jedha hordoftoota kiyya Facebookni keessan hordoftoota kiyya haala kanaan hoo jiraate namni tokko keessa hin jiru jechuudha maqaa bilbila keessanii asirratti isiniif barreessee hordoftoota kiyya haala kanaan isiniif fidaa jechuudha yeroo isin duwwaan keessa jiraatan jechuudha yoo namni biraa keessa seenellee namni kudhanillee hoo seene as jalatti tarreessee isiniif fidaa jechuudha asumaan akkuma nama keessaa yaase kanatti nama hundaa'u tokko keessaa baasuu dandeessan log out gootanii keessaa baasuu dandeessan jechuudha namni sun passwordii keessan argatee Facebook keessa san seene waan ta'eef hordoftoota kiyya kallattimaan passwordii keessan daftanii jalaa jijjiirtanii jechuudha akka inni lammadallee deebi'ee Facebook keessan seenuu hin dandeenye passwordii ni jijjiirtu jechuudha. Eega akkanatti nama hundaa'u keessaa yaaftanii fitanii hordoftoota kiyyaa passwordii keessan eessan akka jijjiirratanii isin argisiisa daftanii fakkeenyaaf namoonni passwordii jijjiirratu hin beeknellee kan beektanii beektanii kan hin beekne immoo kallattiin daftanii akkamitti akka passwordii jijjiirratan isin argisiisa eega namni keessa jiru sun keessaa ba'e akka deebi'ee isin keessa hin seenneef
xiyya kana tuxxaniiti gara dudda duubaa deebitanii jechuudha yeroo tokko tuxxanii sana booda hordoftoota kiyya yeroo inni asitti isin deebise asirratti gadi buutanii bakkuma reefuun tana seentanii san jalaan hordoftoota kiyya asuma irratti seentanii change password ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa correct password bakka jedhu irratti password keessan kan duraanii jechuudha kan Facebookaan itti fayyadamaa jirtan san asirratti ni guutanii sana booda new password bakka jedhu irratti password haaraa itti uummatanii jechuudha hordoftoota kiyya password haaraa passwordii jabaa ta'e asirratti uummatanii jechuudha hordoftoota kiyya passwordii namni illee fakkeenyaaf tilmaaman itti tilmaammatee hin seenne passwordii jabaa lakkoofsa fi tuqa wal keessa asirratti dijitii 8 ol ka ta'e itti guuttattu jechuudha asirratti illee gadi buutanii kanaa fi kana tokkoma guuttanii jechuudha fakkeenyaaf passwordii asirratti guuttanii fi kan asirratti guuttan tokkoma guuttanii jechuudha fakkeenyaaf asirratti qubee 7 guuttanii asirratti 8 yoo guuttan isiniif hin fudhatu akkasumatti qubeen tokkollee yoo ka oliitii fi ka gadii kana keessa qubeen tokkolleen dogongorame isiniif hin fudhatu jechuudha isiniif hin jijjiiramu jechuudha kanaafuu maal godhuutu isinirraa eegama fakkeenyaaf amma asirratti new password ka jedhu kan gubbaa kanarratti hordoftoota kiyya lakkoofsa 1 haga 8 guutanii jechuudha kan gadii kanarratti gadi darbitanii immoo 1 hanga 7 guutanii dhumarratti 9 yoo guutan isiniif hin fudhatu jechuudha akkuma ka olii kana guutanitti ka gadii kanallee guututu isinirraa dirqamaa jechuudha eega kanatti lakkoofsa asitti guutanii password keessan asitti guutanii xumurtanii maal gootanii asirratti gadi buutanii update password bakka jedhu kana cuqaastanii guutummaan guututti passwordin keessan gara haaratti isiniif haarawamee jira isiniif jijjiiramee jira jechuudha namoonni passwordii keessan kan duraanii hin beekne immoo isiniif hin jijjiiramu jechuudha passwordii Facebookaa kan dagattan akkamitti akka itti jijjiirratan haaraa akkamitti akka irratti galfattanii fi akkamitti akka argattan viidiyoo darbe keessatti isin barsiisee ture achirraa ilaaltanii sirreeffatuu ni dandeessanii asumalleen immoo otoo fagoo hin deemin viidiyoo sanillee barbaaduuf osoo hin deemin hordoftoota kiyya forget password ka jedhu kana cuqaastanii passwordii haaraa itti uummatu ni dandeessanii jechuudha Facebook keessan irratti hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffatu ni dandeessanii isiniin jedha egaan hordoftoota fi kabajamtoota barumsa irraallee kana fakkaata akka isinitti tolee fi akka waa irraa baratan abdiin qaba hordoftoota kiyya marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kan bilaash isin barsiisaa jiru kan hordoftoota kiyya jajjabeessuuf chaanaala kana chaanaalli kun chaanaala barumsaati subscribe gootanii hordoftoota kiyya viidiyoon dabalatallee akka ofii isaatiin isin bira ga'uuf mallattoo notification mallattoo akka gurra namaa tan irratti ol baasuu hin dagatinaan isiniin jedha warreen hangammatti barumsi keenya isin jala darbelleen hordoftoota kiyya mata duree viidiyoo jedhu kanarra cuqaasuudhaan viidiyoon barnoota baay'eetu akka keessa jira hordoftoota kiyya kan hanga irratti nu barsiifne asirratti gadhiifne hundaa'uu deemtanii ilaaltanii waan barbaadan akka keessan sirreeffatuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya gaafii adda addaa kan nagaafatan gaafiin isin nagaafatan hundinuu akka keessatti hojjetamee waan jiruuf hordoftoota kiyya kan deebiin isiniif hin deebiin akka keessan deemtanii sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasumas akka keessan illee deemnee karaa dheeraa hin deemnu yoo jettan akkanatti gamanas buttanii hordoftoota kiyya Facebook yoo barbaadan akkasumas email yoo barbaadan waan barbaadan mata dureen irra jira waan ta'eef playlist bakka jedhu kanarra cuqaastanii hordoftoota kiyya akka kanaan mata dureen irra kaamee jira barnoota Facebook irraa waan sirreeffatu yoo barbaadan waa sirreeffatu yoo barbaadan kun asirratti Facebook jedha yeroo irratti cuqaastan viidiyoo barnoota kan Facebookaaf hojjetame baay'ee tokko keessa jira isin deemtanii kan Facebook illee sirreeffatu ni dandeessan akkasumas hordoftoota kiyya TikTok illee yoo barbaadan kun asuma jira YouTube illee yoo barbaadan waan hundinuu akka keessa mata dureen irra kaamee jira haala kanaan sirreeffatan kan ammoo wanti isin argisiisuuf namoota viidiyoo maan hojjedhee darbe komentii irratti nagaafatuutu jira kanaaf hordoftoota kiyya isin argisiise haala kanaan viidiyoo hojjetamee jiru deemtanii ilaaluu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya gaafii gaafattanii gaafiin keessan komentii jalatti yoo isiniif deebuu dide hordoftoota kiyya bakka about jedhu kanarra cuqaasaati mallattoo telegiraamaatu jala kanatti isiniif irratti cuqaasaati keessan koottaa waan barbaadan gaafadha waan danda'urraa isin gargaaruu nan danda'aan isiniin jedha hordoftoota kiyya marree viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'ee namni irraa fayyadamuuf like tuquu hin dagatinaa hiriyoota keessaniif share godhaan isiniin jedha bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessa deebii kan isiniif deebisu ta'a viidiyoo narraaf qopheeffadhallee asumarratti kan raawwatu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.